Anaa fi abbaan kun sirriitti naa beeka nama kamii olitti kan na hubatu. Amma garuu na faana jiraachuu barbaada. Yoo tumeyyuu anaan mikinaadha. Mikinaatumti amanaan akkanatu mu godhuun jiru. An nama amtuus miti nama hin dhageenye nama sammuu hin qabnes miti. Dhugaadha mikinaatumti inni na tuquuf miti mikinaatumti inni afaan tokko anatti dubbatuuf hin jiru ture. Guyyaa tokko itti balleessee hin beeku. Kan inni amma sababa hin qabaani maraatu miti maal jedhee dubbatu. Waggaa lama erga wajjin hin jiraanne booddee inni godinatti galee anaan jiraadhayyuu. Walii sin bilbiluu maaliif hin jennu balleessaani balleesse isa sana qofaadha kan inni dubbatachuu danda'a. Hawwiin natti balleessite kan inni jedhu jechuudha. Suniyyuu kunuunsa abbaa manummaa jireenya abbaa manummaa irraa dhabeenidha. Kanan itti balleesse. Sanas itti balleesse booddee ergan biyya kanatti galee guyyaa tokko itti abadu guyyaa tokko dhugaa. Boyin hawwiin boyin akka bochuuf miti fiilingin kee naaf galaa. Dhugaadha namni calma jedhee murtii tokkoon fudhatu naaf gala tasgabbaa'e hawwisha tasgabbaa'e mee masii gara masiitittan darba hawwisha tasgabbaa'e. Dhiirri tokko amala dubartootaa baay'ee madaalee gaafa jedhee gaafa gamtee fi waan godhu dhabee ofirraa adda baasa. Jaallatee miti haadha manaasaa. Ashama harka fuune akkam jirtu nagaa siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtuu nagaa keessanii baga nagaa taatanii tole nagaa kootti aansuudhaan asuma subscribe godhame warroonni haaraa dhuftanii waan baay'ee asii barattu waan ta'eef akkasuma warroonni maatii taatanii jirtan illee laayikii gochuu hin dagattinaa hedduu takka galatoomaa siniin jedha. Mucattii tana miidiyaa kanarratti argitanii jirtu. Go waa'if waliin jedhanii walii kanii jiru. Garuu ammoo hin qirfattee boossi jechaadha TikTok irra teessee. Waa tokko na dhibe bar dhiirri maaliifiin gaa'ela isaa hiika gaafa jette moodelistiin ta'a maaliin ta'a ati gaa'elatti galteetta dubara waan ta'eef gaa'elatti galte gaa'ela kee duwwaa laallatta. Gaa'ela keetti jiraattaa hojii yoo ta'e hojii mataa keetii siif banaa hin banatta baqa walii galtanii. Amma akkasitti qullaa udduu qullaa armi qullaa annuurri qullaa deemteeti gaa'ela kee keessatti akkasitti si wajjin jiraata abbaan mana dhiirri si fuudhe tokko jechaadha. Dhiirri dubartii sattarattu dubartii qaama ishee yeroo hundumaa dhoofkattu malee bakkee baate too fakkeenyaaf kana waan abbaa manaa biratti kaawwatan uffata mana keessa kaawwatan gadi baatee bakkee baatee too firfirsaa oolte firfirsaa qaama ishee kana qullaa oolte kunis ishii laalaa oole. Amma immoo deebitee abbaa manaa konaa taatti abbaan manaa kiyyaa isayyummoo afaan qabdii hin dubbatti afaan muuxiidhaan hin dubbatti isayyuu dhugaa rabbii miidiyaa irratti baatee jechaadha. Anan nan bashannansiisuu akka fedhii kootti nan jiraachisuu etti. Kanarra gadi lakkise maal godhamee jirana? Qullaa deemaa jirti silaa akkam kanarra maal godha ka? Keekii minaamira irree bitee waanuma tokko illee bitee isa kaa'u isa ijoolleen keenya Itoophiyaa jiran kun keessatti warri baadiyyaa keessa dhalate kun badaa waan akkasiin beekan keekii dhiisitoo irrii baay'oo kaan akkam bulteeyyuu siin hin jedhani isa siin komaddu'ani. Maaliif akkas naan gooneetti ati dirqama qullaa deemuu qabda dirqama gaa'ela kee gadi dhiisuu qabda amma immoo maaf gadi na dhiisedha moo maalidha kaa boo'ichi maalidha kana irraa hiike mucaa kanarra ani gaa'ela namaa diigamutti hin gammadu. Maaliif seetan qullaadhuma deemtittuma dhiiste qullaa baateetuma deemte jechaadha. Bakka ishiin qabattee jirtu jaala ishiitii fi bakka armaa tana bichaa qabattee jirti malee qullaadhuma utaalti micaa'uun kun jechaadha. Namni tokko immoo gaafa gaa'elatti gale baqa gaa'ela isaa sana qab godheetoo qabata jechaadha. Kanaaf immoo hundumaan laalaa deemame karaarra deemti maali moodelistii moo maal barsiisti maaluma moodelistii dhaab jedhamu. Amma kalaa isa barsiisti isheen yaa'u kaa birriidha inni wanti godhanii hin jiru isa barsiisti waan ta'eef kanatti abbaan manaa ishee amma irraa adda ba'ee warrate ofirraa ishiike amma immoo maalaa godhu ka maaltu haa ta'u ka yoo yaada ishii jijjiirrattee carqii seeraa uffattee uffata seeraa uffattee abbaa manaa ishii manatti kabajje ookee inni ofitti fuudha namni naraarsa jechaadha. Na rukutaa balleessaa tokko malee na rukutaa etti
Sila akka qullaa alatti gadi baatee utaaltee akkuma argiteetti utaaltee akkuma argiteetti akka kaastee kofaltaareeti. Nama tidaarii keessa jiru bar nama kabaja qabu. Dubartiidha kan kabaja ofitti godhatti kabaja ofitti hin goonu taanaan abbaa warra dhiirri xopho si godha alatti gadi si baasee jecha idaa qaba moo maali? Innaa akkasii kanaafuu dubaroonni keenya keessattuu ijoolleen tokko yeroo laalu biyya haaraati yeroo galan silaa sitti ginoo ijoollee shintibeetii maarabaa kana dhiqaa olla wanni nu hojjennu silaa goluma kana keessa alatti gadi baane toomaa waan tokko biiroo keessa hojjennu gaafa biyya galan caammaa kun oqoomerra qop anumatu maal godha kaana jiraa keessi hin beeku kaashii kaleessa si beeka malee dhiirri arra gaafaatti deemtee too baqqafataa itti jirte kana si hin beeku akkuma leessatti si beekan. Ati immoo amala aaraa baafta yoo ta'e itti dhiisee waaratee si'achi si kaayee waaratee hancarraa isaa deemee mokkorata. Haadha takkitti jala sagaltu jedha Oromoo yeroo mammaaku. Sagal miti amma immoo 90 ta'eera. Abbaa barbaadde maraxee fuudhuudhaaf mirga qaba. Amma kaanutti bu'aa jirti micoota namaa laa gargaaru maaltu haa ta'u kaa garamtu haa ta'u. Okay garaa nu nyaatte ka boichi ishee irraa immoo garaa nu nyaatte. Engadda ugaa kolfaa adda baan maal ijoollee waan haaraa fidanii kolfaa adda baan keekii muraa adda baanyan. Deebite miidiyaa tokko miidiyaa eenyu shoodhaa isarrattis immoo waan baay'ee haasofte. Naruu kutaa maalla godhaa ganga dibee yoon ture maalla godhaa ani intala abbaa qabeenyatiin inni koo qabeenyaa qabu fataadhee guddadheedha natti fakkaate. Abbaa qabeenyaa yoo taate abbaa qabeenyaa yoo taate qabeenyaan maal inni jaalala caala. Mucaan kun tarii jaalala qabaafi nam dhiirri tokko immoo gaafa dubartii jaalatutti naafa malee dubartii jaalanne maatti godhaa ishiitti naafayyu maatti godhaatti dubbatayyu. Innaa akkasii kanaaf gadi ishii lakkisee bicattii tana kanaaf ta'u ishii godha akkas hin ta'ina. Dubaroota keenya warri gaa'elatti galtanis warri ganaa gaa'elatti galuu jirtanis of kabajaatti gaa'ela keessan keessa jiraadha. Bultii jechaan bultiidha bakka. Keessatti of kabajee keessa jiraachuu maaragaan jiraachuu qabda. Waan dhaggeeffattaniif galatooma laayik sheerii gochuu hin dagatinaa jedha.